ofirraa haqaafacha saree dhiiga dhuudhee baate fakkaadha akka awuusu bilaa. Dhuguma. Dhugaa amma hoo amma kino fuula kiyyaa wal fakkaatee akkanattuun bareedda dhugaa moo dalleesseera dhugaa caalamne okay mana warra keessanii qayyaraafi manni warra keessanii yoo xinnaate irratti gadi galagaluuf xinnoota fi bakakkaan guddaan tokko gaditti yoo bu'e manni warra keessanii hin galagala gadi isa ijaaree jireenya warra keetii qayyaree ofumaatii heeruma jettee dhiira sin jaalannetti birriin ergiinii yaawwa saktitti gara biraa kana sitti mukana yoomiyyuu taana na daangeessuu hin dandeessu akkuma si caaletti immoo hin jiraan maal dhabeettanii ani barumsa hin baranne jechuun danda'ama. Kutaa tokko yuun galee jechuun danda'ama akka isaaniitti isaan kutaa 12 fixanii dhufanii ani asitti barumsa yuun baranne jechuun danda'ama waggaa 13 tan biyya Arabaa dhufe waggaa 13 kan yeroo biyya Arabaa dhufe ani nama birrii jaallatu malee nama barumsaaf ta'u miti an birriidhaaf aandanyaadha barumsaan garuu barbaadu an barumsaan jaalladhu birrii hojjedhee fiduu akkas bakka waa'ee birriitii hojiin koo ijoollummaa mukorraa kaase adi koo waan naggaadee taateef minaamin hin beeku garuu karooruma kooti kun kaza bakka anaan gadi buusuudhaaf anaan badaakuu arguudhaaf anaan bakka kufee argamuu koodhaaf hergii akka namni anaan natti kolfuuf yaalliin isaanii akkasi yoomiyyuu taanaan immoo dhugaa rabbii sitti maa waan tokko barumsaan na caaltan malee sin birriidhaan nan caaltan barumsaanis waan na caaltan tokko hin qabdan sammuu keessan zeeroo kutaa 12tti kuftanii kutaa 10tti kuftanii biyyaa baatan hundi keessanuu barumsa yuun baranne sin lakkoofsistan malee sinii galee barumsas waan tokko hin baran lakkoofsistan kutaa 1 kutaa 2 kutaa 3 kutaa 4 kutaa 5 isa jedhu sana lakkoofsistan malee ani moostaa birrii lakkaa'e dhimee koo kanatti biiliyoona lakkaa'e dhugaa biiliyoona tokko sirrii batta lakkaa'e kwaatar keessa taa'e of course lakkaa'e ra'een seegalee ani immoo kutaan lakkoofne no kutaan lakkoofne garuu birrii lakkaa'e sirriitti lakkaa'e birrii hellam godhee nyaadhe gizee kootti uffadhe fataa jedhe seegalee bakka barbaade ga'ee ba'ee deebi'ee boorsaa kootti amane ati kutaa 12 lakkoofte isa dammuun kufte deebifte ani immoo kutaa 10 meeqan geesse durse isa booddee birrii lakkaa'e jechuudha bakkane sirratti gadi naqaa ture akkasitti kana jechuun think of mind itti faranjiin rakkatitti nana uummata kan kooti warra na daawwatu kanan gorse jajjabeessuu barbaadu kanan isinii taasa'us jireenyan keessa darbedha namni gadheen ta'uun jedhu namni badiin balleessuun jedhu of course hundumti keenya yoo hin balleessin garuu bakkan balleesse sanaanan ka'een bakkan itti kufe sanaan ka'een barumsa dhabeennan birriin dhabuun jedhe birrii dhabeennan barumsa dhabuun qabuun jedhe galanni saafaa ta'u afaan oromoonan saafanan dubbisa wanti natti badeen jiru garuu isa kutaa 12 sa yuunivarsiitii sa jinnin zeetii keessan sanan dhandhean sinii galee inni akkasi ani qimamii madaamiti bar qimamii madaamiti nama taa'ee jaarsa harka eegu mitan anna mataa'ee dhiiraan naa kenni birrii tokko birrii lama naa kenni paantiin bitadha moodisiin bitadha kaarsiin bitadha jinniin bitadha jedhu miti an ofii kootti iyyuu geessuudhaan naman gargaara iyyuu malee namni nan gargaaru waan ani isa kanan barbaadu jedheen dhiisee cabsean isinii galee kanaaf badaa koo naa seena badaa koo kan isin haasoftan gaafa qixxee koo geessan gaafa bootaan amma jiru jiraattan biyya an jiru sun taane bootaa an jiru kana geessan yeroo birrii lakkooftu birrii hojjetti dafqa kee sirriitti lakkooftu nyaattee ittiin dhudhu mana ijaazaa kee kaffalattee uffata kee uffattee fu'aa jettee sirkii bareedaa qabattee kanaan anaa waliin kottuuti rakkoon kee kaleessa akkana jedhee natti ani immoo rakkoo koo kaleessaa miti ani har'a nama haaraadha siigalee kaleessas haaraan ture har'as immoo irra deebi'een haarayaan okay
warra zala deemtanii dhiiraaf jiraattan immoo isin ilaallatu gorsan isinitti immoo har'a miti bar gaafa dhiirichi fagaara kee dhadhee zubaalaatti garsi darbe isa booddee zubaalaa keessaa moonutu orsi kaasa sooshaal miidiyaa irra dhuftee boossa waan ta'eef waanati boossa sooshaal miidiyaa irratti kakuno jazbitti sooshaal miidiyaa irratti boossaas teesse nuun immoo dhufne achi dhimmi masirraa dhinna maal goonaam tite oromoo dhanne afaan oromoo waan taasiftu dhimmi masirraa dhiquun hojii keenyadha kanaafan si gorse yaa rakkattitti nana okee malee namni hin balleessu hin jedhu kan hin balleessine malaa'ikaa qofaadha ergamoota qofaadha rabbi samii irra jiru qofaadha namni biyya lafaarra jiru guutuun hin balleessa hin jijjiiramas okay kanaaf yaa jazbitti waggaa 8-9 biyya arabaa keessa lakkoofte dhiira nyaachifte obaasuu keerraa qabadhuu galii gaafati biyyatti galtee kan arabsu ijoollee biyya arabaati waan ta'eef gaafati biyyatti galtee gaafa qilleensi bakakkaan samii irraa gadi bu'ee siigalee biyya fanaddaasuuf deeme fakkaattu siigalee kana keessaa nama keessaatii baatee jaldeessa muka yaabee jiraatu fakkaattu gaafa sana deebi'ee siigaluu danda'a waan ta'eef fiiltarri har'attiin si bareeche kun bor gaafa birriin tokko si harkaa dhibe gaafa waan tokko si harkaa dhibe gaafa qabeenyi kee si harkaa dhume ati killee lafarraati xarabbeezaadhaan lafarra gadi bu'eeti ati jechuun kadhadha killee asirra taa'aa ture gadi bu'ee lafa gaafa jedhu akkam hin baqa bakka lamatti isa booddee hin ajaa hin gatama ati jechuun kanadha think your mind wifi qabda waan itti dhaggeeffattu baay'eetu jira barumsatti fudhattu kumaatamatu jira okay asirratti ibsi nama arrabsuun kan keetii faayidaa siin buusu kolkollee mataa qullaa shamarran mataa keessan siin jira hin jira qoy mataa keessarraa jira maal kuniin jedhee gorsee hin danda'u dhiirri yoo na arrabse dhiirri waan na fuudhuu dhabeef shamarri yoo na arrabsite na fuudhuuf isin na fuudhuufi warra shamarranii kan na arrabsan na fuudhuu barbaaddu kottaa na fuudhame kottaa natti rigaa sinitti rigaa natti rigi sitti rigaa kottu walitti rignaa gargiddaatti rignaa kana si wayyaa kottu na fuudhii ka kottu na raadha ishii daa'ima baadhee mana taa'a moo akkamitti walitti rignu akkamitti walitti gashinaree muuzii finnuu gidduu buusnu muuzii wayyuuree daabboon faayidaa hin qabu mi'aan qabu waan ta'eef inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ati jirta bakka hunda atumti jirta bakka hunda idimeen keessan isinitti gabaabbatu sidii gara idimeen keessan isinitti gabaabbatu warra nama arrabsan bakka deemtanitti gaariin isin hin quunnamiin abaaramaa sinaa abaaru rabbiin isin abaaree namni isin abaaraa jira akka jirutti badaa lafarraa sinaa balleessu waa'ee nama malee waa'ee keessan kan hin beekne jechuudha kolkollee mataa qullaa kan nuftiin salaxxanne sooshaal miidiyaa irra teessoo sa'aatii 24 sooshaal miidiyaan siin barumsa siin barsiise taanaan siin girgiddaa barsiisaa turre waan ta'eef gara deemtutti waan gaariin siin quunnamiin abaaramtu rabbiin si haa abaaru asirraa si haa balleessu guddina keen argatiin fokkadhuutii namni sittaa kolfu yeroo hunda no isa booddee deebi'aati birrii koo nyaate dhiirri birrii baga si nyaate ndaa'u baga dhiira si nyaate miti baga si nyaate maqaa jaalalaatiin si nyaate baga si nyaate ati sammuu maalii qabda yeroo jaallatteertu maraatteerta waan ta'eef siigalee mana akiimii dhaqiti cheekii godhamime please mana akiimii dhaqi cheekii godhame gara biraa waan siin jedhuun qabu kolkollee mataa qullaate ati kanaaf nan arrabsiinaa warroota na arrabsaniif immoo deebisiinaa sin ani geessuudha dhugaa rabbi ani viidiyoottan gadi ba'ee jedhee naman dhiisuun keessan buusa achitti si qabee viidiyoottan gadi ba'ee jedhee sin dhiisu okay viidiyoon sodaadhaan nama viidiyoo sodaatotee miti no problem waan barbaada wettan I don't care namni foonii waan barbaade godha waan ta'eef yes I am dhugaa dhabar kan gadi isin qabu ijoollee safara keessaniiti kan isin qabu nama isin beektan kan isin qabu jaalallee keessan kan ani galanni isaaf haa ta'u hidhaa jaalallee kutadheen keessaa ba'eerama amma hidhaa gaaddanyootaan naaf gaaddanyaa maaliyyuu wal beennaa jiru namuma qaamaan ijaan wal beennuudha as keessattis yoo ta'e akkasuma si harkaa nyaatanii dhuganii gaafa rakkatan as keessaalleeti biyyuma arabaa keessa akkasuma si harkaa nyaatanii dhuganii badaa kee haasa'uuf kan tokkoffaan isaanidha si harkaa nyaatanii dhuganiitu bara rakkattuun kun si harkaa nyaattee dhuddee kaatee deebite biyya arabaattis akkasuma biyya keessa bichaa miti biyyumte arabaa keessa iyyuu gaaddanyoonni keessan sin harkaa nyaatanii dhuganii deebi'anii abaluu wajjin ciistee abaluu gaafa wajjin ciise situ fagaara kiyya gargar qabee
gaafa waliin ciise maal abbaa keessa gashisiin an barbaadeenaan kudhanii walii yoon ciise Oromoo hojii yoon ciise kiyyaa bar Oromoon ikkoo abba barbaade maratee jaalladhe abaluu wajjin ikkoo ishee jechuun ikkoo baalageedha bar ishee jechuun ikkoo ofii isaaniitti immoo Suudaanitti fagaara nagaduu bar isaanii immoo wasaqni immoo akka isaanii jiru bar gadi qabatanii immoo tolanii isaanii ikkoo kana hiyyeessa birriidhaan illee fagaara nagadaa jiraatantu deebisee badaa kee haasa'uudhaaf asuma gwaaddenyootuma as keessaayyuu bukoo haadha keessanii idimeen keessan haa gabaabaatu sireeniyyu idimeen keessan gara deemtanitti siniin tasaa ka'in warri nyaatanii nama nyaatan idimeen keessan siniif gara deemtanitti gaariin isin hin quunnamin gom'aa makiinaaf isin haa godhu du'aa asirraa badaa isin abaaramoota wayiiti mana ijaazaa keessaayyuu Rabbiin hojii keessan siniif haa kennu gara deemtanitti gammachuun argatinaa sin haraamuu haadha keessanii garbara waan hin jedhuun qabu kanatti aansuudhaan immoo maqaa gandaa waamtanii maqaa abaluun balleessin maqaan haadha keessanii haa badu barbaadan ana harka jiraa gandi ana hawwii bakka bu'eenas taa'e sooshaal miidiyaarra malee biyya koo bakka bu'ee miti kananas taa'e siigalee of bakka bu'eeni kanan taa'es siigala miti kolkolliitti mataa qullaa waa'ee kan kootii nam tokkoon kee akkanaa sun kanaan booddee yoo barbaadan immoo face to face viidiyoo naa hojjedhati kan dhugaa rabbi ijoollee safara koo miti jedhaniin deebisu malee ijoollee safara kootiif gahaattan sii deebisaan ijoollee safara koo ijoollee an beeku viidiyoodhaan ba'iiti atakkana naan jedhu gahaatti dhibbaa dhugaa rabbiin sitti mamiti wantuma natti dhufuyyuun beeku jechan siin jedhullee hin beekun gahaadhumaa godhee sii deebisa dhibbaa garuu ijoollee nan beekne hooshin na arrabsite minaamin fooloo barbaacha waan ta'eef waan an feemesii ta'eef immoo kan na arrabsan jiru isaan immoo fooloo barbaadaniitu ani immoo sooshaal miidiyaarraas hin badu yoo tiktookiin kun cufame tiktookiin kudhaniinan dhufa'an kanaas isin immoo fooloo barbaadaniitu fooloon immoo hin jiru maqaa namaatiin fooloo jammartanii karooran qabdan taanaan ofumaatii tiktookii banattanii har'a yoo kuma 10 argattan yeroo isin hojjettan immoo 100 yoo namni laayikii siin godhu 50-30 sii kennu gahaadha kan keessiin jedhu yookaan nama hojjette immoo 10,000 sii kennu midire teessee waa'ee namaa hojjechuudha jechuudha waa'ee kee dhiifteetillee siif deebiin kennuun warra nan beekne viidiyoon irratti hojjetan isaaniif deebiin laaddu nan beektanis na beekuufis ani isinin kadhadhu fooloo barbaadaniiti ijaan feemesii ta'e anaan famma suufettaniitu bas ijaan feemesii ta'e ani feemesiidha of course ani feemesiidha yennoo beektuudhas feemesiidha san anaan famma suufettaniiti isiniin immoo fammasiisuan viidiyoo isin irratti hojjedhe abadan du'een bada malee okay thank you so much gaaffii biraan irraa qabdu taanaan nan ba'amu gaaffiin jira gaaffii biraa qabdu baay'inaa seesaa har'a my goodness no dhugaa rabbi waan tokko aareen jiru jechuun nama deebii barbaaduufan deebisee malee dhugaa rabbiin sitti ma'anii si jamar madaamii wajjin illee lolan qabu madaamiin kun anaan loltu anaan madaamii yeroo wanda akkasii maaliif hojii koonatu beeka waan ta'eef madaamii wajjin waliin lolle namaa wajjin waliin lolle dhugaa rabbi nam tokko wajjin waliin lolle garuu ijoollee safara kootiif deebii ta'a jedhee malee dhugaa rabbii tan nam tokko wajjin waliin lolle ganamaan ka'e nam tokko wajjin waliin lolayyuun qabu aareeyyuun jiru malsii ta'uu qabuun deebiseen gaaffii na gaafatamee fan deebisee malee inaarree dhugaa waan tokko naarre maaltu naares aaree waan anaasaaruu jiru beekiin haasa'uutti jira aaree sun taane beekiin haasa'uu jira namni deebii barbaada deebiin gahaan isa kanadha namaaf jechuudha. Naarreen waan tokko aareen jiru ani tun aaree sooshaal miidiyaatti gadi hin bu'u tun aaree akkatti hin haasa'u na argitaan seexana ta'een dhufa gaafan aaroo akkatti hin haasa'u aareen jiru by the way okay. I am Hawi. Riyaan shamarranii seexanaa of course riyaa shamarranii kan argitu beeka kan hin argin maal beekti dhugaa rabbiiti miti ka'anillee danda'anii shaaworiin galanii fagaarri isaanii jechuudha akka ishiinti beetii ajaabar deebisanii immoo siif koomentii 10,000 kennu dhaqanii ishiinti beetii galanii shaaworiyyuu seeraan hin galanii mana tokko keessa wajjin teenya benna hin galtanii misin deebitanii immoo nama hamachuun kan akka keessanii hin jiru gaala mootummaa bakkee keessa fiiguun immoo fiiltera mataatti hidhatee kan akka keessanii hin jiru argaa keessanii namni dhimma narraa qabu anaan dhufee na gaafachuudha
ana hawwi ani moyoon asirratti akka barbaade ta'e of bakka bu'eeni malee nama biraa bakka bu'eeni miti kun mana kooti